amantii koo irratti jabduudha. Bareedduu jedhamee faarfamuu baadduus fokkistuu hin jedhamu. Amala kiyyaan gaariin jira jedheen yaada. Maatii kiyyarraa osoo hin fagaatiin kunuunsa abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaanin guddadhe. Yeroon ijoollummaa kootii dhumatee dargaggummaan natti dhufe. Akkuma shamarran tokkotti heerumuun yaade. Maal godha sababan hin beekneen heeruman dhabe. Dhiirri gaa'ilaaf na gaafatu natti hin dhufu. Na duuba kan dhalatan obboleettiiwwan kiyyaa fi shamarran firaa fi ganda keenyaa tokko tokkoon heerumanii daa'anii ilmaan isaanii guddatanii jiru. Osoon hin beekin umriin koo ganna 34 ta'e. Umrii koo yeroon yaadadhu ni rifadhe. Kophaa kiyya dhaabbitti waanin hafe ta'ee natti mul'ate. Turtii keessa fira fagoo kan ta'e ga'eessi tokko gaaffii gaa'ilaa naaf dhiheesse. Anis gammachuun eeyyamamtuu ta'uu kiyyan ibseef. Umriin waggaa 2 na dursa. Diinii fi amala isaatiin baay'ee nama gaariidha. Hedduu na hawwate. Dhiphina yaada koo sanarraa haara galfii waanin argadhe natti fakkaate. Maatiin kiyyas hedduu naaf gammadan. Akka seera fuudhaa fi heerumaa amantaa keenyaatti nikaa hidhuuf qophii eegalle. Innis foormii garaa garaa xumuruuf waraqaa eenyummaa kiyya fudhatee deeme. Guyyaa 2 booda bilbilli natti bilbilame. Kan bilbilte haadha isaa ture. Dhimmaaf akka na barbaadduu fi isaan bira akkan mana isaanii deemuu natti himte. Maalidha laata jedhee of gaafachaa ariitiin deemee mana isaanii qaqqabe. Mana isaanii seenee harmee isaa waliin ergan xiqqoo taphadhee booda harmeen isaa waraqaa eenyummaa koo natti agarsiisaa. Guyyaan dhaloota keetii kan asirratti barreeffame kun dhugaadha jettee na gaafatte. Anis eeyyeen sirriidha jedheen deebiseef. Egaa ati umuriin kee mana 40tti dhiyaatee waan jiruuf dahuu hin dandeessu naan jette. Umriin koo 34dha maaliif dahuu hin danda'u jedheen gaafadhe. Lakki ati umuriin kee 30 darbee jira. Ani immoo mucaa qofa osoo hin taane mucaa kootii ijaan arguun barbaada naan jechuun sirni gaa'ila keenyaa akka haqamuu qabu ijibbaataan murteessitee ilma ishees amansiiste. Abdii muradheen maatii kootiin maal akkan jedhu dhiphachaa hambileen koo cabee miira gaddaan guutamee gara manaatti gale. Sekoondiin daqiiqaan sa'aatiin guyyaa bakka bu'aa ji'a 6 guutuu gaddaan dabarseen jira. Guyyaan dafee naaf hin dhihu, halkanni dafee naaf hin bari'u, gaddaa fi yaadaan dhiphadheen jira. Abbaan manaa Rabbi naaf fire kan dhufee ulaa natti dhahu ni bade waan jiru natti hin fakkaatu. Kophummaa fi gadaantummaan lafee na cabsee natti dhagahame. Haalan itti jiru kana abbaan koo sirriitti hordofaa jira. Ana daran bakka kiyya buhee naaf dhiphataa jira. Boodarra akka ani obboleessa koo waliin umuraa deemee Rabbiin kadhadhu na gorse. Akka amantaa keenyaatti bakki kabajamaa dachii kanarraa Makkaadha. Kadhannaan achitti kadhatamu ni awwaatama. Abbaan koos bakka kabajamaa mana Rabbii Kaabaa deemeetii rakkoo keetii fi dhiphina kee Rabbii keetti himadhu. Yaaddoo fi rakkoo keessoo keetii isa beeku Rabbii keetti baafadhuutii itti himadhu naan jedhe. Maallaqa abbaan keenya nuuf kenne fudhachuun anaa fi obboleessi kiyya piroososii mara xumuruun umuraaf gara Makkaa imalle. Anis mana Rabbii Kaabaa fuuldura taa'uun kadhannaa sa'aatii dheeraa godhadhe. Imimmaan dhangalaasaa waan mudaa natti ta'ee fi dhiphina keessoo kiyyaa mara gadi guuruun Rabbii kiyyatti himadhe. Imimmaan kiyya haxaawwataa kadhannaan koo yeroo dhiyootti akkanaaf awwaatamtu itti himachuun du'aa koo goolabe. Kadhannaa ergan goolabee booda
xumura irratti rabbii kiyyaaf salaata sunnaa salaatuun ofirra gadi taa'e. Duuba kiyyarraa intalti takka sagalee bareedaan qur'aana bakka hiikni isaa rabbiin waan mararratti danda'aadha jedhu yeroo dubbistu qalbiin koo haala adda ta'een gara isheetti hatame. Qur'aana keessa keewwatii akka kanaa jiraachuun isaanii hedduu na dinqisiise. Intalti sagalee bareedaa kanaan qur'aana dubbistu kun haalli kiyya bitaa itti gallaan maal akka na mudate na gaafatte. Anis rakkoo fi dhiphina kiyya itti himadhe. Abshir naan jette. Abshir, rabbii waan ati yaadde siif kenna. Inshaa Allah ni gammaddas naan jette. Sirna umuraa kiyyaas xumureen deebi'e. Akka tasaa buufata xiyyaaraa keessatti hiriyaa kiyyaa fi abbaa manaa isheen arge. Hiriyaa abbaa manaa ishee simachuuf dhaabbachaa turan. Nagaa gaafadhee xiqqoo ergaa sofnee booda gurbaan isaan eegaa jiran dhufe. Anis isaan waliin nagaa walitti dhaamuun addaan baane. Yeroo suma abbaan keenya dhufee anaaf obboleessa koo nu simate. Ergan gara biyyaatti deebi'ee booda kan duriirraa amma onneen koo tasgabbii argatee jira. Kadhannaa koos addaan hin murre. Turtii guyyoota muraasa booda hiriyaa koo isheen buufata xiyyaaratti arge sun naaf bilbiluun hiriyaa abbaa manaa koo isa buufata xiyyaaratti yeroo darbee simachaa turre sun gaa'ilaaf si fedhaa jira naan jette. Argaa guyyaa tokkoon akkamitti akkas jechuu danda'e jechuun ajaa'ibamee eeyyeen garuu rabbiif maaltu hin danda'amne. Dhugumatti waan hin yaadamne ta'ee natti mul'ate amanuuf natti cime. Inni garuu onnee isaarraa na fedhee ture. Waa'ee koo hiriyaa koo sanarraa sirriitti erga dhagahee booda shakkii tokko malee gara maatii kiyyaatti jaarsummaa ergate. Uffee hedduun gammade. Hamileen horadhe. Bifi koo kan yaaddoo fi dhiphinaan coolliganii turan deebi'anii daraaran. Abdiin koo ni haarume. Xumura irrattis nan heerume. Abbaa jaalalaa gaarii namaa fi deeggaraa koo kan naaf gadduu fi naaf dhiphatu abbaa manaa addaa rabbiin koo naaf kenne. Anaa fi maatii koof gaarii kan yaadu abbaa manaa dansaa ture. Ergan heerumee abbaa manaa koo waliin mana ijaarradhee booda guyyoonni fiiguu itti fufan. Ji'a tokko lama osoo jennuu kunoo amma ji'a sadaffaa keessa jirra. Ammas immoo yaaddoo tokkotu na dhiphisuu eegalan. Mallattoo ulfaa arguuf dharra'uun eegale. Garuu maal godha haga ammaatti waan tokkollee hin argine. Dhimmi kun hedduu na yaaddessaa dhufan. Yaada kanaan hirriba dhabuun eegale. Mana yaalaa deemee sakatta'amuu akkan qabu abbaa manaa koof hime. Tolee naan jechuun mana yaalaa deemuun ergan sakatta'amee turtii muraasa booda bu'aa qorannoo nutti himuuf nu waaman. Sodaan dha'iinsi onnee kootii ni dabale. Balbala banannee akkuma ol seenneen obboleettii baga gammadde naan jette doosarittiin. Ulfaa'een ture jechuudha. Simbirtuu kana gurra nu buusuuf dhadaa kan rabbiin as nu fiden jedhe. Turtiin ulfaa'ina kiyyaas nagaa ture. Garuu fagaachuun umurii kootii dhiibbaa ol aanaa narratti uumee jira. Garaan koo hanguma guddataa dhufeen ulfaatinni qaama kiyyaas dabalaa dhufe. Akkuma ta'ee dadhabinaan ji'oonni darban. Guyyaan miixuu kiyyaas ni gahe. Gargaarsa baqaqsanii hodhuuniin dahe. Yeroon dahee ka'ee of baru abbaa manaa koo dabalatee maatiin kiyya na marsanii taa'anii taphatanii kolfaa jiru. Anis akkuman of bareen haalan keessa jiru yaadachaa maaliin dahe jedheen isaan gaafadhe. Akka waan mari'ataa jiranii sagalee tokkoon sarpiraayiz na godhan. Dhiiraa fi durba lakkuun jedheen dinqisiifadhe. Dammaquu koo kan eegaa jiru abbaa manaa koo gammachuun of wallaale.
anis gammachuun waa hin ta'uun wallaale. Osoon danda'ee ol ka'een utaalee abbaa manaa kootti maradheen gammachuu koo ibsadhan ture. Madaan koos hin qorre. Achuma ciiseen akka nama fuula dhiqatee imimmaan lakkuun fuula kiyyarraa dhangalaasuu eegale. Yeroo umuraa ture sanatti intalti qur'aana dubbistu sun jecha isheen naan jette sanan yaadadhe. Abshir, Rabbii waan ati yaadde siif kenna, inshaallah si gammachiisas. Keeyyata qur'aanaa wala sawfa yu'tiika rabbuka fatardaa jedhuun yaadadhe. Tola Rabbii kootii osoon xiinxaluu yaadaan deeme. Hojiin Rabbii hedduu na dinqisiise. Nutu dafee abdii murata malee Rabbiin keenya waan nuuf qopheesse qaba. Nutu qalbii lamaan dhamaa malee osoo murannoon qalbii tokkoon gadi teenyee Rabbiin kadhannee nuuf kenna. Nutu ariifata malee Rabbiin keenya waan maraafuu furmaata qaba. Obsaan ta'anii deebii kadhannaa ofii eeggachuun mataan isaa gabbarsuu Rabbiidha. Obsaan aannan goromsaa dhuga jedhu miti. Ani amma gammachuun jireenya ho'aa jiraachaa jira. Galanni kan Rabbiidha.